السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقاف جرتني مع رمحون تغيسانو بقى جراتن بقى مجرتني تنجيني كي يسم براها نافق وجهدا خانين ربين ويا خنا نسنجي الحمد لله جتا أرى أسمانو قرص غابة تكون غبا ربين سني لا فيزي أسمانو غرا قرص دوسندا بري channel يون سارا وانتف سبسكرايب لا كيرنا غوداتي نجاوبسان سنجا أرجع waa hedduullee osoo hin taane gorsa gabaabaa tokkoon isin gabaddee dhufee gorsi sunis maali yoo jettan kan waliin ilaallu ta'a. Hamma xumuraatti dhaggeeffadhaatii yaada qabdan koomentii jalnaa kan isin jaa asumaan gara yaada isin dabarsaa. Egaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya keessan bira naaf haa ga'u isin jecha Oromoon akkuma beekamutu yeroo hedduu waliin qabsaa'aa ture waliin qabsaa'utti beekama. Maaliif wal gargaaruu wajji nyaachuu wajji dhuguu kanaan beekama sabab sablammii Itoophiyaa keessaa Oromoon isa hangafa jechuudha waa'ee wal gargaaruu irratti wal bira dhaabbatu irratti eenyuun nutti qixxaatu ilmaan Oromoodha baga Oromoo taanes garuu ammoo jijjiirama booda keessa deemaa dhufeen wal qoqqooduun akka jabaan hojjetan malee jira amma dhugaa walitti haamnu. Asirratti maaliin dubbatu barbaade nuti ilmaan Oromooti abbaan keenya Oromoodha haati teenyalleen haayoodha haadha takka abbaa tokko irraa dhalannee as geenye jechuudha. Ilmaan masaanullee miti ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha takkaati. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti ilmaan Oromoo akkuma laallee garuu yeroo hedduu bara dheeraa irraa kaasee jaarraa meeqaaf gabummaa jala turre. Amma gabummaa jalaa baane jechuun hojjaamti. Naaf kolchaadha. Amma akkas jechuun guyyaa amma gabummaa jalaa baane jechuun miti. Oromoon bara durii suni ha ammaa kanaan garaagarummaa guddaatu nu jidduu jira. Garaagarummaa nu jidduu maali? Wal gargaaruu dhabudha amma. Oromoon bara durii wal gargaara inni ammaa wal gargaara. Inni bara durii wal nyaata inni ammaa wal hindeessa. Inni bara durii wal gargaara inni ammaa wal saama. Garaagarummaa guddaan nu jidduu jira. Rakkoon kana maali ka'umsisaa maali yoo jenne tokkoffaa irra maali kutaa wal qooduudha. Oromoon kutaa qaba. Itti namoonni san kutaa qaba Oromoon. Maali yoo ta'an qubsuma qaba Oromoon. Oromoon arsii qubatee jira. Wallaggis akkas. Karrayyuunis akkasuma. Xumuggaaf humbannaaf qalloos akkasuma lafa namuu qabna. Garuu kun addaan nu baasuun qabu ture. Har'a gaafa uummanni keenya Wallaggaa akkatti gubatu gaafa uummanni keenya Shawaa akkatti gubatu duroonidhaan mee garaa kamtu si rafa. Akkamiin nyaattee dhugaatii si gora nyaataa dhugaatii si gora. Mee daqiiqaa takkaafillee ta'u itti yaaduu qabna obboleessoo. Nutiin kuni wajji nyaatuun malle wajji dhuguun malle wal gargaaruun malee walitti rakkoo eeguun hin malle dhugaa walitti haamnu. An amma kana gaafan dubbadda waa'ee siyaasaatiin na walitti qabsiisina. Siyaasarraa walaba ta'uu qaba namni kamuu hawaasni nagaa jiraatu qaba. Anarraa hawaasa nagaa ta'e ol keeyyoon dhumaatiin uummata keeyyaarraa dhaabbachuu qaba jee dubbatu mirga hin qabaanne mirga hin qabu jechuudha akka anaaf waan tokkittiidha. Mee Oromoo laala bara gaafa abbootii keenyaa sanii diinilleen diina dhaabbataa jira. Amma bar diina dhaabbataa walii wallaallee bar ilmaan Oromoo keessa Miniliktu jira. Diqaalaan ilmaan Minilik Oromiyaa kutaa 10 keessa jirti. Arra yoo ta'u ol kaatee waa'ee Oromoo dubbatte gufuu sittaan dubbachuu sitti hin dhiisan. Oromoon bilisoomis hin jaan. Gaafa Wallaggatti daa'imni gubatu Harargeen ni rafti. Arra bar miidiyaa gubbaayyuun bu'aan qabu bar. Qo'i nuti waa'ee uummata keenya gargaaru gabbuunee akka Tigraayitti beelleffee wajji lolanitti uummata keenya wajji lolu maaliif dadhabne? Oromoon bar miliyoona 60 jenna malee miliyoona 100 caalaa bar. Garuu kana hir'isuudhaaf halkanii guyyaa nafxanyaan irratti hojjechaa jiran. Isaan maa biyyi diroon uummata nagaa fitu kana inni akka uummanni hundumatu godhaa jiru jaalattus jibbitus nafxanyaa fi ilmaan Minilik qaalaa lafa Oromiyaa keessa guddateedha.
gaafan kana jiru ragaa maal godhadheeti gaafa gartee fakkeenyaan sii godha mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali dheeraa muummee ministeera Itoophiyaati. Kana jechuun maal jechuudha? Amaarris, Tigirees, Somaaleenis, Affaaris, Guraageen, Oromoon isa biratti wal qixxaa jechuudha. Akka ministeeraatti. Garuu inni kana ni beekaa? Tasuma Abiyin kana hin beeku. Gaafa ummanni Amaaraa namni tokko wareegamee yookaan gaafa ilmi Oromoo tokko ajjeefamu gaafa ilmi Oromoo dhibbi ajjeefamu daqiiqa dhaqaaf gabbee baga duutanillee jiru baga duutanillee galataa bara baga sifinillee galataa bara garuu faallaa kanaatiin gaafa Amaarri tokko ajjeefamu paarlaamaa keessa gabbee boohee imimmaan haqata. Garuu kun akka inni naftanyaa ta'e isin ibsu. Kun akka inni Oromoon ta'e isin ibsu. Hayya Oromoo haa ta'u nuti Oromoo ta'uu isaa dhiiga isaa dhuunaa gaafa inni citaa nu gabbate nyaatee dhiiga ilmaan Oromoo. Moo gabbifannee gurgurannaa? Namni kamuu Oromummaallee namarraa hin mulqu garuu Oromummaa jechuun kanaa miti dhiigallee miti. Oromummaa jechuun waan ati Oromoo hojjettu. Yoo mootummaa taate akka mootummaa deemu. Dimokiraasiidhaan namoota bulchi. Yoo akka sabaa deemte immoo saba kee hooggani. Arra bara biyyiin uummata Oromoo sin dhaga'u, uummata Tigraay sin dhaga'u, Somaalee sin dhaga'u, dantaan inni qabatee deemuun shaabiyaa uummata shaabiyaatii fi naftanyaadha. Gaafiin uummanni Amaaraa takka takkaan gaafate takka takkaan deebitee fi gaafiin uummanni Oromoo jumlaan bakka takkatti irraa gabaabsee gaafate jumlaan uummata fixu taate deebiin. Arra Wallagga keessa daa'imni waggaa 2 waggaa 3 afaan hiikatu hin beekne gaafa samii gubbaatti allaattii gartuu dachii qotattee bakka seentu dhabdee boolla barbaaddatti jechuudha. Kun maaliif ta'e? Oromoo yaa abbootii gadaa yaa abbootii amantii arra teenya wal ilaalla garuu arra teenya walitti daawwannaa gara fuulduraatti waan nurra ga'uudhaaf ta'u walumaan laallaa jechuudha. Silaa kun abadan waan nurra maluu miti. An Harargee tahee gaafa Wallaggi ajjeefamu nagaan nyaadhee dhugee hirriiba nagaa rafuu jechuun waan seenaa keessa hin jirre kun. Oromoon duraan ilmaan ituudhaa carcarrirraa kaaniit uummata wallootii jirulaa turan. Seenaa qabee jira. Seenaarra jira. Gaafa calii calanqoo afran qalloof humbannaaf ituun bakka takkatti cal godhamanii caltaanii lafeen isaanii lafa jeefti. Adda takkaa baanii hin beekamu. Nuti dhaloota qubeetiif hin jechaa rakkoo uummata keenyaa kana xiqqollee yoo furuu dadhabne kun nutti hin dhaga'amu Oromoo. Oromoo maal keessa jirra? Nuti bar maqaa Oromoo jedhamu kana bara akka faayaatti itti fayyadamaa jirra malee akka dhugaatti itti hojjechaa hin jirru bara. Ara Dr. Ali Birraan inni biyyaan qaba biyya ta'u Oromiyaa jedhee dhaabbataa ture alaabaa jaraatiin ashagamee awwaalame. Namni gabbee dubbate takka hin jiru uummata Oromoo keessa. Bara Oppiidoon sila Oromoodhaaf hin jettu tuni Piippiin tuni biltigannaan gaafa mootummaan gabbee uummanni kun dhumuu qaba jedhu harka dhooytiif. Garuu gaafa namni tokko isaan keessaa kanagaa argamee uummanni kun dhumee eenyu bulchuu fi jee dubbate inni shaneedhaan ajjeefama yookaan hidhamaa jechuudha. Kun maaliif ta'e? Rakkoo eenyu qaba? Uummata Oromootu qaba. Uummata Oromoo bal'aa tokkoon isaaniitu qaba. Arra kaadiriin garaaf deemti. Arra ati garaadhaaf jettee yookaan biddeena kati jettee dhugaa uummata Oromoo callisiiftu, uummata Oromoo fixxu, uummata Oromoo hiitu, ha giriirsitu, ha ajjeeftu, ha gudeeddu gara boodarra waan sirra ga'uudhaaf ta'a. Seenaan kee hin badu. Ilmuma keetu ol keessa gaafatudha ta'a. Tana jala mureessitti hima. Warri kaadiree warri paarlaamaa kana hojjetan ilmaan Oromoo taatanii warri mindaa mootummaa kanaa nyaatanii uummata Oromoo irratti lola labsitan warri uummata kana waa hundaan akka waraanamu gargaaraa turtan tokkoon isin beena. Tokkoon warra nama kamtu waraana kana bobbaasaa jira nama kamtu bukkanaatiin nama kana ajajaa fixaa jira Oromoon isin beeka.
دي فما oromoon isin beeka jechuudha bar gaafni silaa namni ol ka'ee dubbatu arraa miti bar gaafa silaa namni ol ka'ee qabsaa'u arraa miti bar gaafa karaa nagaa sakaalanii qabsaa'ota karaa nagaa harka hidhanii qilintoo naqamsanii ilmaan oromoo hundi gabbee qabsaa'u qaba ture garuu oromoon hoolaadha wallaallee keenya eessaan nu geelaala oromoo gaafa joo abbo Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa faan hidhaman sanii oromoon duraan harka ol qaxxaamursee falmataa ture miila ol qaxxaamursee ol beedee galee rafee jechuudha maaliif kun ta'a lubbuu sodaa fi gabbaanii hiriiran ba'an gabbaaniif gaafatan garuu lubbuun irra gabbaanii hin gaafannee gabbaaniin falmanneef tunii booda mana dhufanii sajjeessuudhaa taa'an lubbuun teetuun ta'u ummata wallagga dhumataa jiru tanaan addaa miti lubbuu atis baatii 9 dhalate isaanis baatii 9 dhalatan kana beeka wallahi ajjecha ummata oromoo kana dhaga'uu caalaa wanni nama gaddisiisaan jiru garuu gubanne maaluma ta'an oromoo dhiiroo maaluma ta'an warri akkatti dhaabbatanii bakka dhuman jiran kun dhiiroo maal isaan akkamitti dandeessan mee nutti maa seena yoo falli ittiin danda'an obsuu danda'an jiraate warrummaan dhumaatii ilma namaa kana qudhiteetuma baga fixe jettan kuni nutti himamee akkamitti akka dandeessitu dandeessanii obsan nuti garaan nu gubatee irra hirriiba hin qabnu akkatti hojjannu dhabne garaan nu gubata miidiyaa kana jibbine yoo albannee ilaalle waan biraa garra oromoo maaliif kun ta'a bara arra mootummaa bari Abiy Ahmadii miti bar Fir'oonii barni ta'e bar mootummaan ilma namaa ni kutti bar arra itti wartu miti bar arra ati abiyya olii gaffii duhun gaafa abiyya kubeni salphata bar isaan moo silaa sareedhaa sareen bakkuma irraa nyaata argattu jala deemti arra gaafa abiyya amaddee kabiraan kun kabatille isaan kanuma jala olii gaffii ganii warri dhugaa ummata awwaalu warri dhiiga ummataatiin daldalu warri dhiiga oromootti nagatan jaa jirtan garuu dhaloonni haaronni beeka kana tolchee jechuudha na caalaa anaan madu kusoo na caalaa dhaloonni haaronni ganaa dhufu na caalaa beekaa jechuudha bakka takkas seenaa jalaan baatan arra kabiraa dhiisiyoo mee abbootiin gadaa kan jettu jennuun kuni abbootii gadaa kan jennuun kana warri dhugaan abbootii gadaa ture ummata isaaniitiif gadaa sirna gadaa gaggeessaa ture ummataaf quuqamu bakka takka wali qabamee namni 14 shaname sannachi abbootiin gadaan jirtu abbootii garaatu jira amma takka abbootii garaa jala muraa beekaa oromoon tokko waa'ee oromoo dubbata oromoo mee oromoo jaa dura oromoo ajjeja kana bara nuti bara akka fahaatti fayyadamaa jira malee no namni kamuu ilma oromooti jeetti wal gargaaraa jiru hin jiru bara ati bara raadana waraana bilisummaa oromoo cina dhayitee achiin dhaabbattee loluu qofallee miti bara rasaasa tokko ijoo bitteef gargaartee bara ummata nagaa kaachita ajjeefamu jiru kanaa fi yoo dawaa takka bittee saba keetiif qabsoote jaamta qabsaadhaati ummanni oromoo waan faashaa hidhatu dhabee dirree irratti ajjeefamaa jira namni reef kallee ol kaa'ee awwaalu jiru seenaa nama gaddisiiftu dhagahamaa jira obboleessoo dubartii deessee baatii lamaa deessee ji'a lamaatu aannan ilmoo dhaabatatuudha akka gabbeen ajjeefamaa jira kun seenaa lafa jirudha dawwaltanii qoratu dandeessan wallagga keessa dirooniin eefatii peelleefiin walitti karaa nagaatiin mariin isaanii dhumartamte sa'aatii 24 oromiyaa keessaa galeen beeku kana ummanni oromoo bal'aan yaada keessa neena bara hayyuus ni qabnaa bara hayyuu jenna garuu waliif wallaalle hayyuu kanaatu maali hayyuu jechuun nama gaafa ummanni oromoo dorafu nuti hundi ani arra ilma oromoo eefantee hedhiin kiyya oromoo na godhe rabbiin oromoo godhee na uume ani amantaan kiyya muslima laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jedhi shahaadaa qabadda sallallahu alaihi wasallam garuu amantiin kiyya kun saba kiyya irraa roorroo akkan deemsu naa jecha sooressi jaarraa abbaa gadaa bar muslima ture bar muslima bar garuu muslima ta'uun isaa sun oromoodhaaf bu'aa qabatte bu'aa qaba maaliif bu'aa argamsiisee sababa inni muslima ta'eef rakkoo ummata isaa kana dhaalee dhaabbatee ilaaluu dadhabee jechuudha osoo ummanni kee gidirfamu osoo ummanni kee roorrifamu osoo ummanni kee beela'u osoo ummanni kee ajjeefamu amantiin kee callisiin hin jettu
sheekh istay qeensi istay abbaa gadaa istay yoo dhugumaan ka amantaa waan itti amantan sanitti sodaatan taate gabbaa ummata kasani sagalee ta'a gabbaa iyyaaf alarmiin waranii gaafa fedhan ni uyyitiitan gaafa fedhan ni callifnaa jechuudha gabbee tarra dirooniin ummata daaraa godha guyyaa lamanii lallamnaa guyyaa sadaffaa rafne ammas khaanis ka du'e gaa ammaan tana guyyaa lamaaf sadii iyyine sarmaan warra biyyaalaa jirutu miidhaan iyyaa warra biyya keessa jiru gaafa inni gattaa ishaniif taatee taa'an ni fixanii nuti amma usnee garuu daqiiqaa muraasa guyyaa muraasa booda ammas deebi'ee fideeti ummata nagaa wali qabee daaraa godha ammas kaanee iyyina mee maaltu oromoo nutiin kun mee akkamiin yaadu jirra mee gisee kana akka namaatti yaadu jirra moo akka bideensaati arra horiin gaafa deemu yoo lafee horii tokko lafatti arge ni gadooda maaliif foon isaati dhiiga isaati walitti dhiigoma hidda isaanitti tokko walitti horiidha horiin afaan hin beekne jechuudha horiin afaan hin beekne ilma namaatii miti garuu arra ilmi namaa gaafa reeffa akkatti cicciree ajjeesu shanii ajaanii nama nagaa gaafa fuuranii gorra'anii garaa baqeessanii biraa deeman kana namni tinsuu kannaamu jechuudha gabbaanitti botumaa zadhaban laal amma dhaamsu xumuraati warri rabbiin dhaamsiina biraan ga'e maaliin dhaammatu fedhanii beetanii ummanni oromoo ilmaan oromoo hundi keessan kutaan kudha takkaan jirtu hundinuu wal mari'adhaa piliis walii galaa deema yookaan wajji gabsaa yookaan wajji gafrooma yookaan wajji dhumaa wanni tokko tokko dargatan isinirraa hafu oromoo kana booda maaltu ta'uudhaa deema kutan nu baasanii nu nyaatan nu fixanii booda kuta wala nu duuchuudhaa deema irraa meeshaan harka kaane kanan gartanii isin meeshaan harka kaane kutaa tokko tokko wala nu qajeelchanii nuti wal nyaannaa isaan nagaan kursiirra ta'anii nagaan nu bulchan aangoo isaanii dheereeffatan bar mootummaan tokko bar ummata fi bulchuu ummata isaa ka hoggana isaa jala jiru bar irraa qaanfataa bar ummata kanaa bulchu jira beekan ummanni kun haga fedhe haa qabsaa'u mootummaan kun haga fedhe haa dhidhiitatu waraana bilisummaa oromoo dadhabsiisuudhaaf darsa meeqa haa diigu abadan qabsoon keenya ittuma fufa injifannoon oromiyaa walabaas numa jaarra abadan Itoophiyaan oromiyaa gubaa ijaaramtu cerbe oromiyaan gubataa Itoophiyaan ijaaramtu arras ta'e boru jirtu tan jala muraa beekaa yoo jaalattan Itoophiyaa ijaaruu akkuma ummata kaabaa hojii karaa nagaatiin teessan ummata oromootis gabteessanii karaa nagaatiin walii galuudha yoo san hin taane ummata oromoo tuffatanii wirtuun Itoophiyaatu ummata oromoo tuffatanii Itoophiyaan ijaaramtu numan jirre mana tokko asii ijaaraa asiin ibdatti qabsiisanii gubuun waan hin taane jechuudha oromoo jechuun bari Itoophiyaadhaaf lafee duudaatii bara Itoophiyaan oromiyaan dhaabbatte Itoophiyaa jechuun oromiyaadhaa bara arra bara magaalaa Finfinnee keessatti akka barbaadan ummanni fedhe jiraachuu danda'a Finfinneen handhuura oromiyaati immoo akkasuma magaalaan Dirree Dhawaa bulaa jirti ummata oromootiin bulaa jirti oromoon kun gaafa immoo dammaqa qo'e kanuma dhaamsa kayyaa isirratti dheeressu sheer wal biraan naa godha warri piliis warri chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib naa godhaati walaa jajjabeessinu ummata kanyaaf sagalee akka taanu anis waan biraa fi miti kanii chaanala banadhee fi ummatuma kiyya kanaaf sagalee ittiin ta'uu fi rabbiin ummata kiyya kana rabbiin haa bilisoomsu oromiyaa rabbi haa bilisoomsu qilleensa oromiyaa rabbi haa bilisoomsu warroota nu bira jaallan keenya warran dura wareegamaniifis rabbiin jannata haa qananiisu nus warra bara ayyaatu rabbi haa godhu adeeroo kan artisti Ali Birraa rabbi jannata haa kennuu fi kaayyoo isaa nama galmaangoos rabbi nuuf haa godhu piliis oromoo abdiin muratina abdiin muratu nurraan hin jiru nuti abdiin murannu abbootiin keenya abdiin muranne warri dukkana keessa kophaa ol ka'anii hawanni kun ni danda'amti dhiiroo qawween oromoo dhiiroo amaara kanneen ajjeefti jedhanii shakkaa turan dhahanii amaara ajjeesanii illaa qawween oromoo amaara ajjeefti nutti argisiisan san rabbiin jannata haa qananiisu seenaa isaanii warra dagatu rabbiin hin godhin oromoo kanuman jaa nagaan naaf turaadha horaa bulaa deebanaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura onneerraan isin jaaladha oromoo hundi keessanuu rabbi tokkummaa nuuf haa kennu naaf jajjabaadhaan isin hin jaa